Nagaa akkam jirtu hordoftoota nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii kanaan nagaadhaan dhuftan. Har'allee akkuma baratamee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Akkuma beekamu viidiyoo miila darbeet irratti akkamitti wanta tokko ibsuu dandeenya yookaan ammoo wanta nuti hojjennu qabeenyummaa keenya akkasumas taatee keenya akkasumas ammoo gocha nuti hojjenne ofii keenyaan wal qabsiisnee akkamitti ibsina. Ani kanan godha. Amma fakkeenyaaf miila darbee kan baranne maalidha? Ani kanan godha akkasumas ani kana nan qaba akkasumas ammoo ani kanaadha yookaan taatee keessan wanta isin taatan ani barataadha ani barsiisaadha kan jedhu yookaan ani wanta qabdan jechuudha. Ani moobaayila nan qaba ani qalama nan qaba kan jedhan kan akkasumas ammoo gocha gootan san ani kitaaba nan dubbisa ani TV nan laala ani moobaayila nan fayyadama kan jedhu kanneen ilaallee turre jechuudha. Kana maalinni ofirraan laalle ofirraa kaasnee ilaalle jechuudha. Amma immoo har'a immoo maal barannaa namoota kaawwan akkamitti akka ibsinu jechuudha. Ingiliiffa keessatti afaan Ingiliffaa keessatti wanta kana beekuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Namoota akkaataa itti ibsinu yoo beekne of akka itti ibsinu yoo beekne namni sun kana godhaa namni sun kana qabaa namni sun kanaadha taateen isaa kana jennee yoo beekne baay'ee nu fayyada jechuudha. Kanaafuu warroonni chaanaala kanaa haarawaa taatan subscribe gochuu keessan irraanfatinaa chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa akkasumas afaan Oromiffaa afaan Amaariffaatis ni barattu jechuudha. Warroonni haarawaa taatan Zoomidhaanis eegallee jira waan ta'eef warroonni Zoomidhaan barachuu barbaadan direct onlineidhaan jechuudha. Nu dubbisuu dandeessanii lakkoofsa bilbilaa keenya telegiraamaanis nu dubbisuu dandeessanii iskiriin irratti akkuma agartan lafa isinii keenya jechuudha nu dubbisuu dandeessanii ni wal barsiisna jechuudha onlaayiniidhaan illee. Har'a gara barumsa keenyaatti dabarra jechuudha. Akkuma isinitti maalinni kan miila darbee baranne ofirraa kaasnee wanta nuti qabnu wanta nu hojjennuu fi wanta nu taane sana ibsina jechuudha. Har'a immoo maal ibsinaa? Namoota biraa akkamiin ibsina kan jedhu ilaalla jechuudha. Isaa fi ishee kan jedhu keessattuu har'a maal ilaalla? Isaa fi ishee akkamitti ibsinaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Isaa fi ishee akkamitti ibsinaa kan jedhu. Inni akkanaa, inni kana qaba, isheen akkana, isheen kana qabdi kan jedhu sana akkamitti ibsina kan jedhu ilaalla jechuudha. Tokkoffaan maal jedhaa? Akkuma asirratti ilaaltan have kan jedhu ni jira akkasumas ammoo maalinni is kan jedhu ni jira he or she is kan jennu kan amma asirratti kan diimadhaan barreeffame kana jechuudha. He or she is isheen yookaan isa jechuuf waan biraati miti ishee yookaan isa jechuuf jechuudha asirratti he or she is kan jedhudha. Inni biraa immoo he or she is kan jedhu kun maal bakka bu'a? Taatee jara kanaati jechuudha. Isaan maal akka ta'an ta'umsa isaaniiti. Qabeenya isaaniiti miti wanta isaan dalaganii miti. He or she is yoo jenne isheen yookaan inni kanaadha jenne jechuudha. Inni kana isheen tana wanta taate. Amma fakkeenyaaf tokkoffaarra kan jiru kana yoo argitan he or she amma asirratti kanan barsiisu he jedheetan isiniif barsiisaa dhiiraaf jechuudha. She yoo ta'e immoo ishee jechuudha dubaraaf jechuudha yookaan shamaraaf. Kanaafuu he is 25 years old. Isheen waggaa 20dha. Isheen waggaa 25. Taatee ishee agarsiisaa jira jechuudha. Wanta inni ta'e. He is 25 years old. Inni waggaa 25dha. Wanna inni ta'e agarsiisaa jirra jechuudha. Taatee isaa agarsiisaa jirra jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo he is from Ethiopia. He is from Ethiopia. Inni Itoophiyaadha. Amma taatee jechuudha. Wanta ta'e. Inni Itoophiyaadha. Bakka dhalootaa ta'uu danda'a. He is from Jimma jechuu dandeenya. He is from Maqalee. He is from jennee wantuma barbaanne jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu taatee isaa sana agarsiisuuf fayyadamne jechuudha. Wanta ta'e sana agarsiisuuf fayyadamne.
Inni biraa immoo asirratti akkuma argitan he is a teacher. He is a teacher. Inni barsiisaadha. Maali kan jedhu bakka bu'a. He is a teacher. He is a student jechuu dandeenya. Wantuma taatan san taatee sana agarsiisuuf jechuudha. Amma asirratti osoo he have jennee hin ta'u jechuudha. Yookaan he qofa osoo jennee is kan jettu sana dhiisnee hin ta'u jechuudha. He have yoo jenne ni qaba jechuudha. Qabeenya agarsiisa. He have a teacher. Maybe kophaatti qabaachuu mala. Okay. He jennee asirratti maal jenna jechuudha. He is a teacher. Inni barsiisaadha. He is a teacher. Jenna jechuudha. Inni dhumarra jiru kun immoo maalidha? She is married. Amma yookaan isaaf he is married. Inni fuudheera. Yookaan nama fuudheedha. Yookaan nama gaa'ela qabuudha jechuuf jechuudha. He is married. Inni nama gaa'ela qabuudha. Inni nama fuudheedha. Yookaan isheen nama heerumteedha. She is married. Yoo jenne isheen nama heerumteedha jechuuf itti fayyadamna. Taatee keenya agarsiisna jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabdan taatee teenya wanna ta'an wanta ta'e nama san agarsiisaa jira waan ta'eef wanta namichi sun ta'e agarsiisna jechuudha. He is a doctor. Inni doctora. He is a teacher. Inni barsiisaadha. He is akkana. He is this. He is this. Jennee waanuma barbaanne himuu dandeenya yookaan waanuma barbaanne agarsiisuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo maalinni kan itti aanu jechuudha. Has jechuudha. Qabeenya jechuudha. Amma miila darbee argitanii yoo jiraattan I jennee have jennee turre. I'n have waliin deema. I fi we akkasumas they kan jedhaman have waliin deeman. Akkasumas ammoo waan kana barneerraa natti fakkaata viidiyoo keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu. Okay, he has jenna. She has akkasumas it has jenna jechuudha. Inni biraa I have akkasumas we have they have jenna jechuudha. Kanaafuu he has yookaan she has qabeenya agarsiisna jechuudha asirratti. Qabeenya wanta qabnu sana agarsiisuuf jechuudha. Kanaafuu amma jara kanniin yookaan isheef isaan hojjechaa jirra waan ta'eef fakkeenya keenya isheen kana qabdi inni kana qaba jechuu barbaanne he has 3 kids jedhama asirratti akkuma argitan. He has 3 kids yookaan ammoo she has 3 kids. Isheen ijoollee 3 qabdi. Isheen ijoollee 3 qabdi. Isheen ijoollee 3 qabdi. Kan jedhu bakka bu'aa qabeenya ishee agarsiisa jechuudha. Wanta isheen qabdu sana agarsiisaa jirra jechuudha. Inni biraa immoo she has one best friend. She has one best friend. Best friend jechuun hiriyyaa baay'ee jaalattan, hiriyyaa laphee jechuudha. Hiriyyaa baay'ee jaalattu tokko qabdi kan jedhu agarsiisa jechuudha. Qabeenya ishee agarsiisa jechuudha. Kunis asirrattis inni biraa immoo he has a laptop. He has a laptop. He has a laptop. He has a laptop. Inni laptopii qaba. Qabeenya isaati jechuudha. Inni laptopii qaba. Amma isinis hiriyyaa keessan ibsuu ni dandeessan jechuudha. Hiriyyaan keessan maal qabame akkanumattuu iyyuu ilaaltanii wanta inni qabu shaakalliidhaaf jechuudha. Wanta inni qabu he has jettanii inni kana qaba jettanii fakkeenyaaf he has a phone inni mobaayila qaba yookaan silkii qaba yoo jechuu barbaadan he has a phone. Akkasumas yoo laptopii qaba ta'e he has a laptop. Akkasumas wantuma inni qabu sana ibsuu ni dandeessu jechuudha. Wanta qabu ilaaltanii akkanatti ibsuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo maalinni kan itti aanu jechuudha. Wanta isaan hojjetan sana ibsuuf jechuudha. Wanta hojjetan. Inni kana hojjete, isheen kana hojjete jechuu barbaanne akkamitti ibsina kan jedhu ilaalla jechuudha.
Okay, amma immoo maal ibsa jechuudha kuni? He goes to yookaan she goes to church kan jedhu jechuudha. Deemsa yookaan hojii isaaniiti gochima ibsa jechuudha. Gochima ibsa jechuudha. Miila darbe amma I jennee turree kan barannee amma immoo he yookaan she wanta namaat ibsina yookaan wanta isheef isaat ibsaa irra waan ta'eef he goes to church. Inni gara mana amantaa yookaan gara bataskaanaa deeme. Gara bataskaanaa deeme. Ni deema kan jedhu jechuudha. Kan ibsinu. Inni gara bataskaanaa ni deema kan jedhu ibsina jechuudha. Inni biraa immoo maal inni? She reads. Amma a book jettanii itti da'uu dandeessanii kitaaba ni dubbiste. Ni dubbisti. Isheen kitaaba ni dubbisti jechuudha. She reads a book. She reads yoo jettan isheen ni dubbisti. Isheen ni dubbisti kan jedhu jechuudha. Gocha agarsiistu jechuudha. Amma he yookaan sheen as jiru kun is kan jedhu of biraa hin qabu. Has kan jedhu of biraa hin qabu. Gochima ibsuuf itti fayyadamaa jirtan waan ta'eef homaayyuu as bira kaa'uun isinirraa eegamu. He is yookaan she is yoo jettan taatee godhaa jirtan yookaan wanta ta'e tokko. Amma she is goes to church osoo jettanii maal jechuudha? Seensii namaan kennu yookaan isheen gara bataskaanaa deemtuudha. Namni deemsa akkamitti ta'a? Ishee amma deemsaan jijjiiraa jirra jechuudha. She is reads yoo jettan isheen wanta seensiin kennine tokko ni jira miti kan hin taane akkas isin jalaa ta'a waan ta'eef gocha ibsuu yoo barbaaddan saabjektiidhuma verbii waliin fiduu ni dandeessan jechuudha. He reads, she reads. Inni ni dubbisa, isheen ni dubbisti jechuudha. Kan inni biraa immoo he watches TV yookaan she watches TV. Inni TV ni ilaala kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Egaa kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warri subscribe godhin channel kana subscribe godhaa. Baay'ee irraa fayyadamtu. Dubbisa afaan Ingiliffaatirraa eegalee hanga giraamaroota adda addaa baay'een hojjetamanii jiranii. Kanaafuu seentanii barachuu ni dandeessanii. Playlistii keessallee seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Dubbisaa adda waan jiruuf playlistii isiniif hojjedheetan jira. Seenuu ni dandeessan akkasumas zuumiidhaan shaakalaa dubbisuu warri barbaadan warra eegaltootarraa kaasnee jechuudha. Galmaa'uu ni dandeessanii na dubbistanii lakkoofsa bilbilaa kiyyaa akkuma isinitti himee isiniifan kennaa. Kanuma jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti baay'een isin jaaladha. Nagaa naaf ta'a.